Mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti manguddummaa Paakistaaniin jalqabamtu guyyaa baruu Paakistaan Islaamabaad keessatti kan jalqabamtu ta'ullee garuu qormaanni garaagaraa mudachuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Turkii Rasiib Xayyiib Erdogan fi bittuun isaa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin barachuu dhaga'ame. Turkiin dhiyeenya kana addunyaa irratti biyya waraanaan cimtu ta'uuf karoora qabaachuun ibsame. Tiraamp fi Erdogan maal irratti marii taasisan kan jedhu bal'ina oduutiin dhiyeessina. Dhaadannoon lammiileen Iraan guyyaa lamaaf dhageessaa turan addunyaa ajaa'ibsiisuun dhaga'ame. Lammiileen Iraan waggaa 47 azaaba addunyaa keessa turre jechuudhaan dhaadannoo dhageessisan. Murannoon lammiilee Iraan addunyaa dinqisiifatee bal'ina oduutiin dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa biyya Biriiteen Yevet Koopper haleellaa Israa'el Libaanos irratti raawwatte balaaleffachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu kan deemnaan badha keessan hanga footootu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduutti taasisa. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti jalqaban guyyoota 40 kan lakkoofsi yoo ta'u sababa waraana kanaatiin addunyaa dhabdee fi yaaddoo jidduutti rarraa jiraachuun himame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamuuf karoorfame kun hojiirra oolchuuf qormaanni jabaan jiraatullee mareen dippiloomaasii jimmata baruu biyya Paakistaan Islaamabaaditti jalqabamtu tun carraa waraanaa kana gama tokkotti ni murteessi jaameetii gama. Jillitti aanaa pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vaansiin durfamu marii tan irratti kan hirmaatu yoo ta'u Chaayinaan ammoo Iraan gara mariitti akka dhuftuuf shoora olaanaa taphachaa jiraachuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo Iraan ulaa Hormuz deebiftee cufuu si galabsite waggaa ta'u Ameerikaan ammoo oduun kun olola sobaati jechuudhaan ibsuun dhaga'ame. Marii guyyaa baruu tanaatiin qormaanni jabaan ni mudata ja'amee eegamullee Israa'el haleellaa jabaan Libaanos irratti raawwattu kun waliigaltee Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru kana danqaa akka ta'u simameeti jira. Dhukaasa dhaabuun kun gatii boba'aa 13 kan darsu yoo ta'u miidhaan bu'uuraalee misoomarra ga'e garuu dhiibbaa hamaa qabaachuun ibsameeti jira. Kanumaan wal qabatee pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni waraanaa Ameerikaa naannoo Iraan jiru akka itti fufu akeekkachiisee jiraachuun dhaga'ame. Addunyaan xumura marii baruu Islaamabaaditti jalqabamtu abdii fi hawwii guddaan eegaa kan jirtu waggaa ta'u gama Israa'eliin lolli hammaachuun ammas yaaddoo guddaa uumee jiraachuun ibsame. Gama biraatiin pireezidaantii Turkii Rasiib Xayyiib Erdogan pireezidaantii Ameerikaa Tiraamp gocha marii gufachiisurra akka if qusatu akeekkachiisuun dhaga'ame odeeffannoo teenya jettaan tun dhiyeessina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pireezidaantiin Turkii Rasiib Xayyiib Erdogan guyyaa har'aa marii bilbilaa taasisuun dhaga'ame. Mariin pireezidaantota lameen irra caalatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamu irratti kan xiyyeeffatu ta'uun ibsameeti jira. Pireezidaantiin Erdogan dhukaasa dhaabuun torban lamaaf ture kan guyyoota 40 wallabdee uumameen gara nagaa waaraatti ce'uuf carraa murteessaa ta'uu ibseeti jira. Turkiin waliigaltee nagaa dabalataa biyyoota michoota waliin taasifamu garuu akka itti fuftu kan mirkaneesse Erdogan gocha adeemsa kana gufachiisuu danda'u kamirraa Tiraampiif qusachuu akka qabu Tiraamp gorsuun dhaga'an. Erdogan Turkiin tattaaffii nagaa garuu akka itti fuftu erga mirkaneesseen booda biyyoota michuuf obbolaa ta'an kan akka Paakistaan wajjinis tattaaffii dippiloomaasii cimsuuf waada galuun dhaga'an. Gama Tiraampitiin yaada mootummaan Iraan yaada qabxiilee 10 qabu dhiyeesse Tiraamp ni fudhatamoo hin fudhatu fajuu ammas yaaddoon jiraachuun himame. Dhukaasa dhaabuuf ammallee balaa keessa akka hin buune xiinxaltoonni waraanaa baajjiddu galeessaa yaaddoo qaban ibsuun dhaga'ame. Oduu teenya gama biraatiin dhaadannoon lammiilee Iraan dhageessaa turan addunyaa dinqisiisuun dhaga'ame. Odeeffannoo teenyatti aantuun kan dhiyeessinudha. Waggoota 47 Si'oolii keessa jiraachuun nutti murtaa'ee ture. Qajaan lammiileen Iraan qoqqobbii waggaa 48 Ameerikaan irra keessa ibsaniitu jiran. Uummanni addunyaa Si'oolii yookaan azaaba kan beekan erga du'an qofa. Garuu Si'ooliin kan addunyaan hin beeknes waggaa 47 waa hundarraa ogguramne nuti azaaba addunyaa keessa teenye qabeenya keenya tiifannee asiin geenye jechuudhaan lammiileen Iraan murannoo qaban kan dhaloota irraa dhalootatti dabru ta'uu ibsuudhaan addunyaa dinqisiisaa jiraachuu LBS'n gabaasiti jira. Jabaatanii biyya isaanii eeguun qabeenya biyya isaanii waggaa 47 gurguruu didanii lammiileen Iraan addunyaan balbalatti cufachuun kophaa isaanii turanis murannoo qabaniin alagaa jalatti kufurraa if baraaruun ibsame. Biyyi lammiilee miliyoona 14 ol qabdu Iraan kophaa isii waraana addunyaa 12 humna guddaa qabuu fi caasaa nageenyaa samirratti wal qunnaman dura dhaabbachuun gamoo Israa'el Aneek jedhamu barbadeessuun waraana Ameerikaa kan addunyaa yaaltee hin beekne salphisuudhaan magaalota biyyoota Arabaa dureeyyii guyyoota 10 qofa keessatti hulaa cufachiisuudhaan maqaa Iraan jedhu daa'imaa hanga manguddoo faarfachiisanii jiraachuun ibsame. Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti kan dulaniif sababa amantii isaaniitiin odoo hin taane sababa qabeenya isaaniitii fi eenyummaa isaanii ganamaa waggaa ta'u
Iraanonni uummanni Pershiyaanota ejjennoon amantiin isaaniitiin musliimota sunni kan caalan hoggaa ta'u biyyoonni musliimaa biroo ammoo sababa isaan shi'aa ta'aniif qofa Yahudii waliin irratti duuluun cabsuu dadhabuun ibsamee jira. Yeroo ammaa tana lolli kun masjiida yookaan mana qulqullummaa babal'isuu odoon taane sababa warri Iraan jabaa ta'anii fi sammuu qabaniif qofa yoo ta'u yoo jabaatan madaalli humna addunyaa guutuu akka jijjiiran kan yaadame ta'ulleen ibsame. Ministeerri dhimma alaa Biriteen Yevet Koppar haleellaa Israa'el yeroo ammaa tana Libaanos irratti raawwachaa jirtu balaaleffachuun dhagahame. Eenyu waliigalteen dhukkaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamee balaadhaaf akka hin saaxilamneef wallabdeen hatattamaa Israa'el raawwachaa jirtu akka dhaabdu Ministeerri dhimma alaa Biriteen Yevet Koppar gaafachuun dhagahame. Ministeerri tun gaafii deebii raadiyoo Taayimsii waliin taasifteen Libaanos waliigaltee dhukkaasa dhaabuu keessatti akka hirmaattu barbaannaa jechuudhaan waliigalteen tun Libaanos hammachuudhaaf akka dheeratuu fi sababni isaa yoo hin hammatamne ammoo naannicha guutuun tasgabbii dhabsiisaa jechuun dubbate. Itti dabaluudhaan jeequmsi kaleessa Israa'el irraa argine garmalee miidhaa kan geesse yoo ta'u wallabdee fi diinummaan kun akka xumuramuu barbaannaa jechuudhaan kan dubbattee ministeerri dhimma alaa Biriteen gama biraatiin Israa'el haleellaa qilleensaa kaleessa torbaan hedduudhaaf karoorfamee turee fi Hizbollaa qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsite. Raayyaan ittisa Israa'el akka beeksisetti ammoo galmaawwan rukutaman wirtuuwwan ajajaa Hizbollaatii fi bu'uuraalee waraanaa biroo akka ta'es ibsatee jira. Waraanni kun itti dabaluudhaan waajjirri muummee basaasaa Hizbollaa waajjiraalee waraana Israa'el fi namoota nagaa irratti haleellaa karoorfatan ibsuudhaan kutaalee rookeettii fi galaanaa garee kanaa akkasumallee humni addaa garee kanaa humni raadawaanii fi qabeenyi humna qilleensaa irratti xiyyeeffatame keessaa tokko ta'ullee ibsanii jiran. Yeroo ammaa tana haleellaan Israa'el Libaanos irratti taasisaa jirtu waliigaltee Ameerikaa fi Iraan jidduutti deemaa jiru kan gufachiisu jechuudhaan xiinxaltoonni waraana abbaa jiddu galeessaa yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bakka buutonni biyya Ameerikaa fi Iraan mariidhaaf Paakistaanitti imaluu jalqabe. Barreessaan Iraan wallabdee USA waliin jirtu muruudhaaf Paakistaan ga'uu isaa Paakistaan keessatti ambaasaaddarri Iraan Reeza Amrii Moogdaan guyyaarraa mirkaneesse. Jilli kun sanbata dhufuu kana itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance waliin mari'ata ja'amee kan eegamu yoo ta'u mariin tun yaada qabxii fudhanii Iraan dhiyeessite irratti kan xiyyeeffatu ta'ullee ibsamee jira. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliigaltee dhugaa meeshaa niikuleeraa ishee guutumatti dhaabuu yoo baatte tarkaanfii waraanaa akka itti fufu yoo ibsu waliigalteen kun kabajamuu baannaan immoo weerarri guddaan Iraan irratti akka banamu akeekkachiisee jira. Iraan immoo gamasiitiin Ameerikaan Iraan dhuunfachuu yaaluu akka dhaabduu fi Israa'el immoo haleellaa Libaanos irratti raawwachuu akka dhaabdu haal duree dhiyeessuun dhagahame. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin biyya Iraan Mazuud Pezeshkiyan guyyaa irraa ibsa kanneen haleellaa obboleeyyan keenya Libaanos irratti raawwatu teenyee hin laallu jechuudhaan akeekkachiisa dhumaa laachuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan gambaatti simbiraan gaa turre turtii gaarii.